Deengadda wallahi hedduu takka na gammachiiftanii isin galatoonfanne. Keessattuu duraan dursuudhaan Minnesota amma gara sagantaa kiyyaati seenaa Minnesota. Welcome isin hundinuu. Minnesota galatoomaan isiniin jaa. Ummantoota kabajamaa jaalatamaa Minnesota baay'ee ilma keessan boonsiftanii boonsisuu qofa osoo hin tahin hujii addaatti kennitanii jechuudha. Asuma warri jaawarganaa biyyatti hin galin maareetti hin galin mitirkishootti hin galin jettan jaawarganaa biyya galuu biraa kutee jira. Qabsoo dheessa geessee qabsoo eessaan geessee malee ganaa biyyatti hin galin mitirkishootti hin galini sigale 4 kiilootti yoom gallaa jettanii gaafachuu malee waa'ee biyyatti hin galini ganaa gubaa gataa jirtu sun dhumatti qumaara nyaatamee jechuudha. Saniifuu Minnesotaan baay'ee galatooma. Opiidiyoon namoota baay'ee hayluu kabbadaa nama jaamu Minnesotatti ergitee 7 as ture kutee jechuudha. Diaspora waan barbaadan isiniif goona. Dachillee isiniif kennina. Investment illee ni gootanii. Sigale nu dhageeffadhaa gurbaa kanaan bahinaa jedhaniiti hayluun as ture hayluu kabbadaa namni jaamu ergamee as ture kutee jechuudha. Sigale andeen gadda tanaan quba qabaa'ee Minnesota ilma kee hin qaanaysin. Ilma kee dhageeffadhu. Ilma kee gaafii ittiin heddummeessi. Gaafii gaafa namni kun nama gaafillee sodaatu miti gaafiin heddummeessinii jedha ammachuun kiyya ni yaadatta moo yaadatta. Sigale nuti waan qubana qabnurraahi iyyinaa jechuu sigale akkasuma Minnesota keessa gaafii nun jirtu maaliif duraan beeyna nu guddise guyyaa morminu beeyna guyyaa isaa harka dhooyinu beeyna guyyaa deeggarru beeyna bar gartee isin rakkoon keessan gaafa nuti jaawar morminu sanfa isiniif haara'e jaawar kun sigale nuti wajji guddannee nu guddifate Minnesotaan sigale sa'aatii inni nurraa jarjarees ilma keenya ilma abbaatu hidhataa janii saniif hidhachuu turre jechuudha. Dura dhaabbachuu turre Opiidiyoon haareetti gaa nama garaaf bitame nu seete 7 dabre as 7 as ture namichi suni sigale waajjira muummichi ministeera irraa ergameeti as ture. Isin dhageeffannaa isin dachillee isiniif kennina investment illee ni gootanii Opiidii diaspora jechuun gartee lafee dugda keenyaati hotta biyya teessan guddis bar Opiidiyoon tun bar akkuma isin namni garaan bitama seeti bar yaabbulees nuti bar agabuu bullee waan qabnu hunda dadhawannee yoo Oromoon nu bilisoomte yoo Oromoon mataa ol qabattee deemte yoo Oromoon gidiraa irraa baate yoo Oromoon ajjeefamuu dhiifte hidhamuu dhiifte gibiran taanerra fe'amuu sigale khaadiree gabbaruu dhiifte sigale sirni bilisoomee Oromoof nagaya taanaan diasporaan tokko bashannanuu malee taphachuu malee sigale irran kaayyannee bar waan isin haasoftan yaa abbootii gara yeroo hunda isinumatti himnaa jechuudha. Akka waan garaa namni isaan deeggaruu koottaa jedhanii asii gartee as dhufee kadhachuu ture nama meeqa nama 8 bira dhaqee jedhanii Minnesota miliyoona 60 Oromoon namoonni 60,000 ol jiru namni 6 moo 7 bira dhaqee jedhan sigale sunuu gaafii dhaan isa afan faajeessee kutee jedhanii so akkasii qaanee kutee Minnesotaan hedduu baatee nu boonsifte Minnesotaan galatooma warri Minnesotaan gammachiifte sheer godha waliin gayaadha. Minnesotaan dhaamsallee jajjabaa dhaammatte tokkummaa Oromollee hedduu dabarsite. Mee waan lamaan takkaan isinii tokko waan Minnesota keessatti Minnesota keessa namni dilli galma guute sun namoota yaada adda qabu hagam takka akka Oromoon dammayte wanni tokko akka gaariin na gammachiise wanni tokko khaniin akka gaariitti haga irratti fi gammadu jiru sadarkaa dammaqinaan ummanni Oromoo irra dhaqeetu baay'ee takka na ajaa'ibsiise baay'ee takka min keessattuu Minnesotaan dammaqina akkam akka qabdu baay'ee takka na ajaa'ibsiise jechuudha. Mee isiniif illee niin qooda seenaa dara namoota
mee eenyu yaadata namoota tokko dura Ahmad Dallalen kan jaaniin kitaaba Jaawar Muhammad printi godhuudhaaf nama $3,000 baase sigale ni yaadatanii namni sun deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jechuudha sigale akkasuma Ridwaan deeggaraa ODF turre jechuun hundi ODF jechuudha deeggaraa Leencoo Lotaa ODF jechuudha sigale look namoonni kun nama yaada adda addaa qabu jechuudha Oromummaan hangam takka akka waliif fidde Oromummaan hangam takka akka walii hadoojjite sigale baay'ee takkaan gammade wallahi akka mataa kiyyatti warroota yaada addaa qabu kasitti hayyuu bira dhaabbatanii sigale hayyoon teenya takka diinni keenya tokko galmi keenya tokko karaan yoo deemnees sigale yoo ati khaabaan dhufte yoo khibbaan dhuftees galmi keenya Oromoo fi Oromiyaa sabaa sablammii Itoophiyaa salphina jalaa baasu waboon dhuftus ODF'n dhuftus Jaawarin dhuftus sigale abba feeteen dhuftus galmi keenya Oromoo bilisoomtee sirna bilisaatiin gartee qabeenya isirra murteeffattu abbaa biyyummaa isiiti murteeffattu arquudha janiiti jarri sun jara san beeki waan isin beeytan waan miidiyaarra dubbatameefin jara san keessaa isinii fuudhe deeggartoota badhaadhina achi keessa jira sigale deeggartoota soo tokkummaadhaan namnichi keessa taa'u ture jechuudha wanni amma duraan isinii dubbadde wanni PP'n sodaatu birgeedii caala PP maaltu jiraame wanni abiyyi sodaatu kun joolluma masruufa isarraa fudhachuu isa jala yaatu malee hoogganotaa fi wanti nama aangoo qabu jechuun ni ulfaatti wanni abiyyi sodaatu sigale wanni abiyyi sodaatu birgeedii meeqa waraanaa miti amma duraan isiniin je ijaaramuudha nama jaarame wanni inni sodaatu sigale nama jaarame namni jaarame eessa jira eessa deema galmi keenya eessa jee wal gaafata yoo jaaramte humna taata yoo jaaramte ilaa meedaan gartee qabsootan bakka silaa barbaadde san geessa ni beeka nama jaarame tanaafi tokkummaa Oromoo caccabsu Jimmaa fi Arsii jee namni muka walit dhiibu Arsii fi Wallo jedhanii muka walit dhiibu maarree fi maarree jedhanii wal cafaquun kullaali isaaf celebration gammachuu oliiti isiniin hin jenne amma dura sigale amma maal jedhanii gartee shawaa aangoo fudhate maarree aangoo fudhate mitriq olola kanaa kana oofsisu isa sigale olola kanaa kana guutuu isa oofsisu isa shawaan aangoo qabdu jirtu durriyyee gartee barandaa jala dadhaabbattu maqaa shawaa dhawattee tachi dadhaabbattu ergamtuu garaa isii guutuu ergamtu kun shawaa bakkan bu'u sigale Arsii bakkan bu'u Harargee bakkan bu'u Jimma bakkan bu'u Wallo bakkan bu'u Wallagga bakkan bu'u jechuudha kun garuma fi bakka bu'aa jechuudha sigale inni maal barbaade gartee mootummaan tu mootummaa abaluuti ta shawaa maarreeti shawumatanaa bar shawaa baa shawaa lixaa shawaa kaabaa shawaa miitirkishot adda qoodeeti ingertu nugusu tarrafa wal khoraatu shawaa lixarraachi jiraa jaan sigale hogii lixa biru dhufe hogii Wallagga biru dhufe ingertu garramuu daddafa gangalchaatu chi jiraa jaan sigale shaytaanni isaa gangalchu akkanaan gartee sirnuma paartichuma keessattu wali buuse amma PP namni beeku sirri beeka waan kana waan ina naasa'u kana isin PP TV irra gartan malee lafatti hin beeytan nuti lafa beeyna sigale namni kun hundi laa'ina mataasaa qaba jechuudha akkana diigeeti gartee namni hundi pirezidaantiin Abiyyi irraa eega itti aanaan pirezidaantii Abiyyi irraa eega itti aantuun pirezidaantiitis hundi Abiyyumarraa walee iddii jechuudha memmalala yeroo hunda waan amma deeggartoota illee jechuun namatti ulfaata waan caraqa bazabbazaa asirraa mootummaa Oromooti jettu sana inni rakkoon qabuu jette warra jalaas hin jetti sigale maaliif akkasi jaarratee jechuudha sammuu namarratti akkasi taphate miidhamaaf akka nutuu dogoggorree Shimallis irra duuluun turre
nutummaanu hanga dubbiin arkin dogoggorree Shimallis irra duulu turre garuu duulli keenya sun illee lafan banne abbaan badii eenyu akka ta'e isa akka ta'e sabaa fi sablammii ummata Oromoo guutuufillee ifa baasee jechuu qabsoon teenya sun lafan banne jechuu saniifuu inni gartee Oromoo diaspora kana hunda tokkummaa isaanii diigee amma jawwee maal jechuu turan Arsii qofa harka dhawaaf Maarree qofa harka dhawaaf Mitirkishoo qofa harka dhawaaf jechuu turan no namni doolaara 3,000 baasee sigale doolaara 3,000 baasee kitaaba Jawaar bite sun nama Wallaggaati namni doolaara 2,500 baasee bite nama Harargeeti sigale kana hunda isaan keessa calalanii maal godhuu barbaadan akka gartee gandatti fi gandaayyaan warri gandaalizimii ifi gandaayyaan gandaan nama madaalu garaa nama madaalu sigale akkuma beekanii mana eegan janii mire akkuma beekanitti siyaasa dalaguu barbaadanii jechuudha so amma maal godhanii asirraa maqaa Jimmaa baafataniiti Harargee taa'eeti bareedduu Jimmaa bareedaa Jimmaa maqaan isaa akkasi Facebook irratti taa'eeti abbichuun goota Maarreen goota Mitirkishoon goota sigale siinja amma jarjaraan kiyya dhufee isi warri Jimmaa kun jaa sigale Jimmaa miti beek isaaniitu maqaa Jimmaatiin akkasi daljalchiisaa jechuun Oromoo tana gandaa wali buusuudha san dabartii Gujii fi Boorana walin naqee bar madda walaa buufuudhee Boorana jala galchee akkamis seenaa teenya gurgurta janii akka Boorana irra dhukaasan akka Gujirra dhukaasan tokkummaa Oromoo kana keessoo Oromoo kana caccabsee alhamdulillah ijee gattaa'u barbaade jechuun sigale kun hundi akka isaa milkooyne Oromoon garaan akkan jaarame sigale kanaatu bara opinion tun Oromoon beeytu nama walin beeyne wajji qabsaa'u jira hawginan jubar sigale isin dhugaanaan fuutan jarri gartee akkuma ifitti Oromoo tana madaallu jira tokkummaan Oromoo kun dhiigaan akka gartee dhufe isaan irraa hukuman qabanii jechuudha irraa hukuman qaban waan garaan gartee walirra bittee qabsaa'ota kana walirratti duulchisuu dandeessu itti fakkaattee jechuudha saniifuu wanni sun akka gartee ummata Oromoo biran jirre akka diaspora keessan jirre Minnesootaan dhuftee galmeessite Minnesootaan mirkaneessitee jechuudha eegalli gaajarri keenyas qata godhuuf sigale Minnesootaan mirkaneessitee jechuudha Minnesootaan dabriiti ammaasis Oromoof Oromiyaa Oromoon akkan diigamin Oromiyaanis akkan diigamin federalizimiinis akka diigamuun dandeenye jala murteeti dhaamsa ergitee jechuudha Minnesootaan waan ajaa'ibaa dalaydee beek Minnesootaan waan addaa gooteen siin jedhe sigale ajaa'iba natti akkamin namni dammaqinaan hawaasni keenya bakka takka tamakka gahe dammaqinaan hawaasni keenya eessa akka jiru sigale wallahi waan gartee nama gammachiisaa hedduutu walgahii sanirraa natti mul'ate jechuudha dirqamallee Jawaar irra kaane jechuudha Jawaarillee takkaa isin gartee isin hin qaaneessine wahiin isin qaaneesse fuul durallee isin hin qaaneessu sigale waadaa seenee jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin Oromoon facaate Oromoon bittinnooyte sigale bar gowwaan gartee huggii quufee waan beelonsee jette Oromoo ilmaan Oromoo aangoo qabate wanni kun gartee wohumatti fuftee gartee isaan jiraachisuu deemtu waanuma gartee isaan wanna gootu itti fakkaatee jechuudha sigale tu yeroodhaaf gartee nama wali buusuu dandeessa nama hanga tokko wallaala khatahee fi faayidaa fi wanni sossobdee if jala oofuuf yeroof ni dandeessa jechuudha garuu itti fufanii ni qaba hin qabu abadan
saniifu Minnesota waan adda adda leeti. Minnesota ililli facaasaaf Minnesota waan adda adda leeti jechuudha. Tokkummaadhaan. Dabarsiiti inni akka maal eeguu jiran isaan ummanni Oromoo wanni irraa if eeguu qabu. Dhaamsa kiyya kana please waliin naagaya. Ummanni Oromoo wanni walirraa eeguu qabu. Bilisummaan Jaawar barbaaduu fi tamarroo dirribaa barbaaduu fi tataayee dandaa barbaaduu fi tasheekka abbutaa barbaaduu fi ta ilmi Oromoo guutuun isiniin nalaalu kun hundi barbaadan bilisummaa Oromooti. Tana gurra furdaa dhageeffadhu. Hedduu amma warri wobootii cal jechuun kun warri khaafaawati cal jechuun kun Oromoon gartee cal jettee waan Jaawar godhu tana duraas dhaabbachuu dhabdee sigale kan deeggarrees usu jiraa jechuudha. Kun piippiidhaaf yaaddoo guddoodha sigale. Awwaan isaan gamgamaa keessatti haasawaniin si himu jira jechuudha. Cidhaadhaa yoo kan si galu taate. Hay warri abaa'oo lolu warri abaa'oo kana fakkeessituu duran dhaabbatu. Marri janiiti si gale akkamiin gartee abaa'oo fakkaatanii akka Jaawar irra duulan Jaawar fakkaatanii akka waraana bilisummaa Oromootii deebii kennan ajandaa qopheessu jiran jechuudha. Wanni Minnesota tun hedduu shaak isaan gootee jechuudha. Duraayyoo dhufan maal eegan isaan namni hedduun itti mufate namni hedduun itti aare sheekka abbutarraa eegalii nama facaasee kee biyya galee mana OMN hunda gurguree marree janii olola bar akka nama Oromoo yaadutti akka nama naa yaadutti banna dhufanii na boochisanii yaa sheekka abbutaasi hunda dhiisee kutee biyya hay inni atoo maal naa goote injeen tokkoon si haya inni na dhiisee biyya galee atoo maal naa goote ati biyyaa ulchu jirta atoo maal naa goote injee ni jiraamii je maaltu jiraan je sigale aango qabda aango qabda waa hunda harkaa qabda hayyee waan inni na dhiisee galee mee ati na fudhu galiin jeen sigale kijibdu ifiifi sumaa siin godhan bar garaa isaatiif duulaa maarree isaatiif ifiifuu ummata saamaati garaa isaati ummata saammataati. Ati maal siinja garaasaati jecha ummata Oromoo saamuu fi duulaa ummata Oromoo kana godhuuf duulaa siinjaa bar inni maal godhu jira sigale saniifu lal galmi keenya Oromoo bilisoomsuudha adeero waboonis Jaawaris guuza wabooti bakka marroo duraa irratti guuteetiifi marrooni bakka Jaawar duraa irratti guuteefi sigale wal dandeessee ijoolleen tun Oromoof Oromiyaaf Itoophiyaaf falmaa jirti jechuudha. Kun akkamiin milkaa'oo jedhanii dura dhaabbachuu jira. Ummanni Oromoo deebiilleen kenninaaf nama abaa'oo deeggaru kan dur beeytanillee yoo gartanii Jaawar kana isaa dura dhaabbatu gartan ergama addaa duuba jira. Ajandaa amma faca'u deemuun si himan. Sangubbarraan Jaawar maallaqa Ijiptirraa fudhatee Mali mitirkisho jani yeroo hunda gaa isaan rakkoon isaanii tanuma ifiifuu bari Ijiptii wajjin araarsaa janii halkanii guyyaa dheengadda Hassan Sheekit tana hunda hime abii rabbii jigaa ni beeyte Isaayyaas sun gartee eega na eegale nan dhiisuun taa'uuti rabbi sodaadhaati nu araarsi jeensi gale tanaas arkuuf teessu yoo kan itti milkaa'an taate dubbiin gabbaatii jechuun turtu akkuma bishaan san gartee boodarraa bishaan dhabnaan yaameeti bar ummata Itoophiyaa koflee bar abiyyi ummata Itoophiyaa koflu jira ummata gowwaa huggiin fedhe harkaan dhoysisa bishaan bahara isinii fideeti jeetiin harka dhoysisa huggii fedhe immoo baharri hafe jeeti Hassan Sheekii wajji footoo ajeeti dhaabbatee kasi dhaqdhaqdhaqetti arranumaatu gabbaheeti anguyyumaan muusabee hee wajjiin farrameen alatti muusabee uumamuu quban qabu takkaa isaanuu waliin garree jeesi deebee saniifu ajandaa kiyya deebuudhaaf wanni kun baay'ee takka isaa yaachisee jira jechuudha.
akkammaas oromoon amaarri nu dhufuuf deema jee iyyitu barbaadu jiranii jechuudha. Ajandaan kun akkamit dalaguu didee janii iyyuu jiranii jechuudha. Sigale ajandaan kun akkamit dalaguu didee janii iyyuu jiranii jechuudha. Isaan akkam barbaadan Wallagga Shawaa memma waan maraattu asirraa farshoo dhuydee iyyitu tana faalaala jimma kana jimma maarree jedhan afaan bananii afaan hankaarree guddaa kana bananii jimma miitirkishoo jimmaa fi Abiyyi maaltu waliif fide Abiyyi muummicha ministeeraati. Isaan maaliin si madaaluu barbaadan gandummaan akka jimmaa muummicha ministeeraati. Shawaatu pirezidaantii Oromiyaati. Shawaan silaa pirezidaantii Oromiyaa taatee dhumti. Jimma silaa piraayim ministeera namichi kun nama jimmaaf yaadu ta'e jimmaaf dhimmamu ta'e. Sigale jimmaaf dhimmamu ta'e jimma irra manni irra diigama. Sigale mee namni qixan jimmaa rakkatu jiru ana irra duraan isinii dubbadhe jimma Harargee Baale jee lafa isinii kaaye. Okay mee jimma maaliif akkasitti namni gurra qabachiisanii manguddoo cafaqan jimma moo jimmaa miti akka waan akkanaan Oromoo madaaluu barbaadanii jechuudha. So saniifuu isin waan kana gurran kenninaaf naa isiniin jedhe awwaan kana naa keessa ture laa sirriitti hin beeku. Waan amma caraqaa asii farshoo dhuydee asirraa iyyituu fi boochuu tana hundanuutu wali qabee jaare sigale. Saniifuu tun gatii takka hin qabdu tanaaf gurran kennina. Tokkummaa keessan jabeessa. Waboonis obboleeyyan keenya. Kaafaawonis obboleeyyan keenya. Namni akka nuti gartee isaanii asitti akka gaafa wayyaanee sayyaadattanii gaafa wayyaanee barshaanee shantamee mixiqishoo jenneeti walirra duulu turre bar. Rabbumaan nu milkeeyse malee rabbumaa dandeettii isaatiin nu milkeeyse malee bar walirra duulu turre akkas barba akkami kun milkaa'uu dhabe janiiti. Amma guutuu ambaasaaddaroota biyya yaammatee jira jechuudha. Guutuun ambaasaaddaroota warra baqatee dide malee kun yaamamee jira jechuudha. Diyaaspooraa faayidaan addan facaafne faayidaa dura qabdanii addan facaafne kuduu diyaasporaan jaarame Amaaraa Oromoo jettanii walirratti hin kaafne madaa durtii PLF godhe hundatti tuttuyxanii nama walirra kaasuu hin dandeenye dafaa hoottaa jee amma wallee hudduu keessa tumuu deemaan si'a yaammatee jira jechuudha. So saniifuu ummanni keenya dammaqinaan qabsoo amma deemtu tana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jaawar amma maraataan irra guddaa maraataadha. Namni karaa sii cufu hin jiru. Namni siiduu hin jiru. Namni karaa cufi jiru. Karaa miti mana keetuun cufii yoo barbaadde. Waraabessi aaree teetii seenee wadala kee hunda si harkaa nyaatu. Mana keetuun cufir usii taa'e. Namni karaa cufi je'e yoo siin jiraate sheekkaa abbutatti himadhu. Nam tokko karaa cufi siin jiru qabsoon karaa tokko qofaa miti. Qabsoon bifa jijjiirrachaa dhufaa. Akkuma gaafa dur sigale amma barnuti istaa'ila akkoon teenyatti dhalattetti abbaan keenya hin dhalanne sigale istaa'ila abbaan keenya dhalattetti nuti hin dhalanne jechuudha. Ilmuma tanaa ubar hirriibu malkanii wana istaa'illi jijjiiramaa dhufa sigale istaa'illi qabsoo jijjiirameera adeeru. Kulli shay'in min al-harb Qatar jaami arabni sigale lolli tooftaani jaa sigale. Tooftaan hundi tooftummaan akka tijaartii jala deemtee miila qabduu jijjiiramee jira jechuudha. Haalli qabsooti jijjiiramaa deema. Ati karaa cufan jiitaa afaan badii karaa eegitaa yuulee fudhadhu. Sigale. Saniifuu namni karaa cufaa isiniin jee jiru. Namniif jijjiiraa dhufee jira sigale. Osoon karaa gabaabaanuu qabsaa'uu dandeessu maal gootaa gartee qiyaamaa biroo keessa keessa maal goota kana bineensaa wajji wal afaan dhaabbachuu mixiqishoo wajji wal afaan dhaabbachuu maaltu si fidee jechuudha. Jaawar karaas naa cufi takkaa siin hin jenne. Waboonis karaa naa cufi siin jechaan jiru. Wabooni karaa isaatiin lolaa jira. Hayyoonni dipiloomaasii oofaa jira. Sigale kana waan ifii du'a Abiyyi bara
abiyyichirraa kaasuuf bar irra duuluun hin barbaachisu. Awwayna irra isiniin jee sirna kana bar hudduu beeyna waa takka irra duuluun hin barbaachisu ifuma jaaru. Kun ifiifuu du'aa jira. Kun ifiifuu du'aa jira. Waan du'aa jiru akka gartee ati sirran kufne uggii lubbuun keessaa fuudhamtu akka sirran kufne takkaa jabeessitee akka firraa qabdu humnatee jabeeffattee firraa eeyda malee sigale tanarra duuluun hin barbaachisu jechuudha. Saniifuu wanni isaan amma yaaduu deeman wanni PP yaaduu deeman waraana adda bilisummaa Oromoo fakkaatteeti profaayila adda bilisummaa Oromoo fakkaattee warra adda bilisummaa Oromootiif dhimmaman warra waraana adda bilisummaa Oromootiif dhimmaman sigale kana fakkaatteeti as bahuu deemti jechuudha. Ani information duraan baasee si hima feetu ni fudhat feetu wal arrabsu seentaa jechuudha. An sheekaa butaasan keessa hin jiru ammarroonis kiyya taayyeen kiyya jawween kiyya namnummaan bineensa kana dura dhaabbatu hundi kiyyaan sigale Amaara sabaa sablammii ummata Itoophiyaa hundaa'u biyya isa wajji qabna. Ifii bar ifii Amaaraa wajjin gabroomsaati isin Amaaraa wajjin taataniin bilisoominaa sigale isin Amaaraa wajjin taatanii Tigree wajji taatanii Kambaataa Walaayitaa sabaa sablammii wajji taatanii sirna qeenxee kanin isinirra fe'uu deemu kana jalaan bilisoominaa gibiraanan nagabbaraa jee isinirratti fe'e kana jalaan bilisoominaa jechaa jira jechuudha. Saniifuu ummanni keenya wanni dammaqu wanni eeggachuu qabu nama gandaa walis si buusu nama gosaa walis si oofu nama jimmaa faarsaa arsii arrabsu nama jimmaa arrabsaa harargee faarsu yoo garte ergamaan ansii himi kana keessa jira gururraa cufadhu biraate. Sirni Abiyyi ilma namaa dhiisi sheeyxaanaafun ta'u. Irrumaan isinii deebi'aa oola sheeyxaanni nuu itti dallanee Itoophiyaa gadhiisee bahee amma duraan isinii jiru. Anuu kan sheeyxaana jee rabbii wajji walitti dubbannee addunyaa tanarra rabbi na darbe waan akka ati dalayduu kanan dalayne namichaan jeeti Abiyyiin jeeti Abiyyiin mufatee atuunarra guddaadha sheeyxaanurra jiimnarra guddaa sani sigale ansittuu aaree jee sheeyxaanni nuu hojjisatte aaree biyyaa baheen siin jedhe. Ilma namaa dhiisi nama si qalee dhufee si wajji boo'u barku nama si hatee hattuu si wajji arrabsuu bartaa'e nama si jeesee gumaa si wajji barbaadu bar kan ifi si jeese harka dhiqate abbaa gadaa rashansiisee ajjeesisee shane jee akkas malee injiilan akkas malee nun dhagayanii abbaa gadaa karrayyuu ajjeesaa jee ifi koree ajjechaa koree nageenyaa tan jee jaarrate sanitti ajaja dabarseeti taa'ee abbaa gadaatii gaddabar sigal saniifuu Hacaaluu Hundeessaa speeshaalota warra Eeltiraa kanaan dhooysisaniiti taa'ee si wajji bu'aa barnaafee Hacaaluun gaafaan Jimma bulchuu ture dhufee siidii sana dhageeffachiisee jechuu jaabar taa'ee si wajji sigale saniifuu obboleeyyan kiyya sirni kun eenyuufuun ta'u ilma namaa dhiisi sheeyxaanaafuun ta'uun siin ummanni keenya dammayxanii lal hawaasni dammaqe hin gabroomu hawaasni dammaqe hin gabroomu ansiifin hima abbaan fedhe yoo aangorra dhufe marroo yoo aangorra dhufe jaawar yoo aangorra dhufe taayyee yoo aangorra dhufe abbummaan fedhe Lammaa Magarsaa yoo aangorra dhufe dammaqii ijaarame maaliif isaan hundinuu kursii isaanii tursiifatuu fi waan kursii isaaniitii ta'uu godhanii jechuudha. Ati garuu yoo jaaramte yoo dammayte waan siif ta'u waan sabaa ta'u sigale waan sirnaa ta'u sirna bilisoomsitaa gabaabdutti. Oromoon Maammadii fi Ahmadii fi Kabbadaa fi Buzunesh irraa rakkoon qabu
sirna gabroomee Oromoo gabroomsu jira. Ameerikaa guddoo tana laale. Gaafa Obaamaan dhufuus tikeeta numa kennan gurraacha arra gurraacha biyya bulcha janiin hundiif. Gaafa Tiraamp jiruus tikeeta numa kennuu turanii jechuudha. Hanguma gaafa Obaamaa si kennan gaafa Tiraampiitis si kennan. Arra isin gurraacha biyya bulchaa je'ee namni gartee keessa si ilaalu maaliif sirnarra deemu jiranii jechuudha. Abbaan fedhe dhufee ka'ee sirni bilisoomnaan heera dhiyeessine jan heera dhiyeessine hin jiru. Isaan heeraa oli haa ragaafuu yaamamaniiti bar ragaafuu yaamamaniiti ragaa'uu dhaqanii taa'ee masakkaruu didanii bar sigal maaliif sirna seeraa olii jechu isaan warra seeraa oliiti maaliif sirnaatuun bilisoominii jechu sirnaatuun bilisoominii jechu sirni yoon bilisoomne waa takka bu'aan nuti qabnu wanni nuti qabsooyinuuf sigale wanni nuti qabsooyinuuf takka hin jirtu ansiifin hima dhageeffadhu. Sirna bilisoomsuun dirqama naafisittillee. Sagaleen hin jirtu tokko dawwala. Sagaleen hin jirtu amma deebiin sirna bilisoomsuun dirqama jechuudha. Sirna bilisoomsuun dirqama. Yoo sirni bilisoomne waa takka irraan isin deebi'a dubbiin reefu jee yoo sagaleen ciccette gaafa Obaamaan bulchuus tikeeta makiinaa speed tikeetii osoo makiinaa ariituu yoo 400 argatte ati gurraacha biyya bulcha jedhanii 300 sittin kennan. Gaafa Tiraamp bulchuus adiitu biyya bulchu jira jedhanii ati yoo gurraacha taate 500 sittin godhan adirraa gadi hin buusan. Maaliif sirna qaban? Sirna bilisoomfatan. Abbaan fedhe yoo dhufee biyya tana bulche sigale abbaan fedhe yoo dhufee biyya tana bulche irran kaayyannee jechuudha. Irran kaayyannee jechuudha isaan. Hujii isaanii oofuu malee. Saniifuu Oromoo biyya bulchuu jira. Maarree biyya bulchuu jira. Wadallootiin maasirraa iyyitu tan. Sigale manguddoo ifiifuu reeffa du'a eeggattu tan. Taqabrii fi wanni idduu taakuun takkaafteef tana faata asirra yaate Jawaar Mohaammed akkan maarroon akkana jettu tana gurra kanatti hin qicatina. Sigale gurra kanatti hin qicatina. Jawaar Mohaammed eega dhufee uummatni keenya xiqqoo hafuura fudhate. Wallahi billahi rabbiin hin siqan nama aangawa mootummaa guddaa yaaboo eega Jawaar dhufee miidiyaa irratti dubbate silkii unu jalaa kaasanii rabbii jaachu idaan namni yoo nama isa mormuun qabaanne qiyaamaadha. Dura akka namattuu nu laalani akka hooggantootatti nu laalani sigale akka hooggantootatti nu laalani rabbii Jawaarichi nu jabeessa nama naan jee jira jechuudha. Eegasii kamisensattuu nu beekanii kabajamtoota yaani nu dubbisanii. Ummannilleen eegasii xiqqoolee milishaa nurraa wayyaa'u jirti. Gibirrillee nurraa wayyaa'u jira. Sigale? So sadarkaa tanatti osoon ummannichi miskiinni sibboohaa jiruuti wadallootiin gugurraatiin tura asirra tetteessee sigale? Ilma Oromoo biyya bulchuu jira asiin jette sigale. Jechuufis mirga qabdii tana gartee tana jala gurra qabattanii. Tana jala gartee tana wajjin rakkachuun isin barbaachisu. Isin maali? Fulleeffannaan keessan namicha kanarratti sigale. Fulleeffannaan keessan namicha kanarratti jechuudha. Namicha kana ni khaafnaa miti ni khaafna 100%. Abbaan fedhe waan fedhe haasa'u mirga isaati. Irran kaayyatina. Irran kaayyatina. Amma wadallootii teenya taarargee takka afaan garree dudulloota takka taasirraa afaan bantu ta'a. Ispaardoyti takka. Amma tanaas irran kaayyatina haa iyyitu. Yeroo kenneefi sigale. Yeroo kenneefi
Hayyitu maaliif irraan beektu piippu masanuu maali piippiin tun maal fidde maal jijjiirte jettee waati gaafatti irrumaan beektu konumatti iyyuu malee. Saniifuu wanni isin eeggachuu qabdan tokkummaa keessan. Tokkummaa keessan. Piippiin kanaa booda kun shane kun wallagga kun jimma kun hararge kun maarre kun gartee baale kun miitirkisho jettee abada walitti isin buusti. Piippiin wanni harargee miitee jimmaa gootin jirtu. Sigale. Jimma dhalachuun qaallichaa waa takka jimma miidhe malee wanni jimma fayyadan jirtu. Inni jimmuma sanuu quban qabu. Mee nama jimmaa keessaa tokko naaf fidi ka aangoo gaarii irra jiru. Sigale. Ka aangoo gaarii irra jiru naaf fidi. Hin jiru jechuudha. Mee nama jimmaa tokko naaf fidi ka tujjaarumee maallaqa qabu. Sigale. Ifiifuu yoo osoo namni faarsee Shimallis ka guruuppii isaa jaarratee sigale miizee isaa fuudhee miliyoonara godhe. Osoo gandaa loluun taate osoo gandaa dhaabbachuun taate ganda Shimallisiitu Shimallisii dhaabbataa jechuudha. Saniifuu awwanniin isin kadhadhu wanniin isinitti himadhu firraa eegaa amma gartee ajandaan gabba'u deema. Ijiptii wajji jira jaawar baandaadhaa. Jaawar gartee maarree gurgurate jaawar miitirkishoo gurgurate Masrii wajji jira jechuu yaani jechuu. Kunis jaawar gartee baandaa ta'uu dhiisuus aangoo hin qabu isin ka aangoo qabu maal jijjiirtanii gaafii dhiyeessuun barbaachisaadha jechuudha. Oromoon tokkummaa sii jabeeffatu. Ka Oromoo fayyadu tokkummaadha. Abiyyi yoo deeggarta abiyyi maal Oromoo godhe lafa kee ilma Oromooti maarree Oromooti ilma kee ta'u ilmi kee yoo jallate maal sii godhe menaayim natiin ilmoo qacee bar ilma jallataa bar abbaanuu kuneessuma bahee jaabar firraachi qabaa bar abbummaan isa daleewu kuneessumani bahee jaabar firraachi qabaa jechuudha. Nuti maaliif bineensa fitte as qabna? Hayyoota dhabne beeytota dhabne gootota dhabne abiyyi jijjiirama fide qeyroo Oromoo fide jechuudha. Hayyoonni Oromoo keessaa fi alaa wal mari'atee dhufe jechuudha. Arraas keessaa fi alaa wal mari'achuu jira. Yes mari'atamaa jira. Jaawar ajandaa qabda maarree qabda ajandaan kan duraan abaa ol lafa keessa kan irra deemu jiru kunoo kan irra deemee wayyaanee diige kun ajandaami. Sigale. Jaawar maarree qabda miitirkishoo qabda maal galmi kee maal Oromoo bilisoomsu qabeenya Oromoo Oromiyaa irratti abbaa ta'u itti aansee sabaa sablammii hojii jiraachuudha kana. Sigale. Abiyyi kan ilma Oromooti jaan kan ofitu jiru kun Itoophiyaan isa halaal taate Jaawar mammakkan gartee abaa keessa guddatee dhalatee qabsoo Oromoo beeku maaliif Itoophiyaan haraamitti taate. Sigale. Saniifuu kana hunda ka oofu gartee ajantii jaaramtee as ergamtu takartee gowwaa gurguddaa keenya kana ka humaan beeyne kanuma ka wadalatti iyyuu kana gartee karaan taaneen itti fayyadamu jiranii jechuu isaan leengadda isinii mee Haayiluu Kabbadaa Minnesota tana turee kute amma wadallootiin teenyata asirra iyyitu kun Haayiluu Kabbadaa eenyu yoo jette ni beekan. Iro khawariya isaati janiiti si gaafatani baay'ila keessa garte moo quraana keessa garte siin jalsi maqaa kana takkaatuun dhageeyye tun asumarraa iyyiti jechuudha sigale garii maraattu yeroo dabarsuuf iyyiti gariin ififuu wanniidha so saniifuu waan akkanaaf haa dhageeffattanii gartee mataanis isin hin dhukkubin yaada keessan akeekaaf kaayyoo keessan irraa if duuban deebiina sigale maal fulleeffannaan keenya sirna irratti jechuudha. Nuti abbaan fedhe dhufeechi taa'ee sirnee bilisoomnaan Oromoon gartee hiree ifii murteeffatti. Sigale. Hiree ifii murteeffatti jechuudha. Kun dhaabbachuu qaba. Oromoo idduutti gartee kana oofuun wal qooduu oofuun gandummaan oofuun kun ajandaa wayyaaneeti. Wayyaanee irraa eenyu dhaale piippi dhaale jechuudha. Ni yaadattanii federalizimii keessa wayyaanee waan fidde ganduma dur ture tokko kun ganda abalu bargaaf tokko burdoddee Harargee tananii beeytanii Finfinnee gayyaa'u jira osuma gayyaa'u jirruuti welcome to Somalia nuun jahay
بو أوروميا غيسة يا وجرة برهنجي خون سوماليا دا بر أجتا لما سيغلي أجتو لما أسومان سوماليا أما سيس أجتو لما قد أجتا أور حرر قمتنا الدموراني بر سيغلي نما هاقا أما سنين سر رئيسين ilma Oromoo jedhanii bar nama haga amma wanti qosan waan hanga khoon kana nama ga tanan sirreeysin Oromiyaa jalatti hin deebisin alaabaa sanichi bukkisee deemaa siin jiinin kan wayyaaneen keessa qotte nama sani bar isaan ilma Oromoo biyya bulchaa sigale maarree Oromoo biyya bulchaa siin jedha ma akkamitti ilma Oromooti maaliin ilma Oromooti Oromummaa khasii kan hujiidha khasirraa fuudhuu sujiidha akkuma amantiiti ati Muhammad Abdallah taateef jannatan seentu yoon salaanne yoon sooman Oromummaan hujii sigale so saniifu Minnesootaan waan dheertuun anaa seetan hunda sigale nuti tokko amantiin paartiin addan qoodamnu jettee warri adda durummaadhaan gartee khitaaba jaawar bite Minnesota keessatti khumsa di khafalesun warra wobootiin sinje kun ODF sinje sigale kana buuta Oromoon dhaabaan addan durbar namni hundi kiishan waayete deema Oromoon yeroo hunda walgeen takka yoo dhufte faayidaan Oromiyaa saba sablammi keessani jirtii hilaalu qabdanii jechuudha malee abaluchi jira abaluchi jiru kun dhimma kee ta'uun qabu jechuudha ummanni keenya dammaquun dirqama amma namoota baay'een arga raayyaa ittisaa farra komii khaasu raayyaan ittisaa miskiina raayyaan ittisaatis dammaqu qabda aangoo nam lamaa eeguudhaaf gatiin ati khafaltu jirtu ati daangaa eegu Itoophiyaa tiisu yoo daangaan Itoophiyaa sarbame Itoophiyaa tiisuu fi khalleen jite malee aangoo abiyyi tiisitee siitizina lammii Itoophiyaa gatu haadhatee tasidhalte deebitee gatu obboleettii teeta wajjidhalte deebitee gudeeduu miti jechuun wanni ati raayyaa ittisaa taateef jeneraalonni Itoophiyaatti dammaqu qabdan aangoo namicha kanaa tiisuudhaaf waraana meemma hoggi Itoophiyaa haadhatee tasidhalte lola keessorratti raayyaa ittisaa hirmaatu takkan dhageenye nuti bakka khursuma qaallichaa tiisuuf yoo namni gaafii gaafate ni jeeftan ittis erganii raayyaa ittisaa dhugaa santaa sigale raayyaa abiyyi ozoon hin taane raayyaa ittisa Itoophiyaa ta'a namni guungumaa jira jechuudha nuti dabarsineetu isniimna namni guungumaa jira boodammoo akkuma waraana daargii sanitti gartee hammaala guurtaa jechuudha gaafa jijjiiramni dhufe yoo arra saba keetii wajji dhaabbatte yoo arra saba keetiif dhaabbatte maarragiinti akkasumas siiteesii jechuudha jeneraalonninis korneelonninis waraanninis Mustafa Hussein amma barabaraa yaadatama jechuudha barabaraa yaadatama saniifu raayyaan ittisaatis kursii nama lamaa eeguudhaaf nama lama maalimi kursii abiyyi eeguudhaaf Shimallis maal keessa jira miti sigal miskiina kun maal keessa jira kuyyoo nyaaddu jaaniin nyaachuu yoo rafi jaaniin rafu sigal inni itti dawwalee mara fi jaan rafu sigal ammoo garuu Shimallis waan takkaan na yaadachiisee waan hin poosti godhe gartanii reefa footoon abiyyi miliyoona 2 bitamtee Shimallis miliyoona 3 bitamte jansi footoon hooggantoota biyyaa sila miliyoona 10 miliyoona 100 500 600 bitamuu qabdiga keessattuu ta muummicha ministeeraa faan badhaafamaa Noobeelii faan hay footoon nama Noobeelii badhaafamaa Noobeelii addunyaa akkamiin miliyoona 2 Shimallis akkamiin caale hay dubbiin jaarjuutun bar deemaatuma nu dhufti Shimallis irra wayyaa opiidiyoonu Shimallis irra wayya jettee Shimallis jala jirtii jeebar jaawar numa jeebar haasoo keessatti bar namicha kana diraamu gaaf tokko maaz
gaafa lolati PLF geggeessinu tana gaafaan ana faana akkasiin maraadhu san abbichuu maarree abbaa malaa jee akkasiin maraadhu san si galee maal go Ameerikaan tun aboo lola kana dhaabii yaaboo abiyyi lola kana dhaabii mari'adhu maarree jenna wanta Iraan irraa diroonii tokko galchi guyyaatti aanu Antonio Blinken kun ibsa baase rabbii isa kaase aboo abiyyi diroonii eega galfate tokko firii takka bar Iraan irraa galche eega tokkicha san galfate Antonio Blinken ibsa baafna asuma utaalee obsa fixanne gaanjuu hay dawwaleetiin saboo maaka confidence qabaan jee mootummaan bar diroonii tokko Iraan irraa galee galche gowwaan udaan garaa keessa ulfaatu humna seeyaa jette Oromoon oggimamaayitu sigale nama diroonii tokko galfatee arruma diroonii tokko galfatee boru Ameerikaan obsa fixanne jechuu sigale saniifu nama akkasiitii jechuu anamma tashimallistuun na yaachiftee jirti shimee xiyyaga biyyoon isinirraa salphattu footoon teeysan eega footoo namicha kanaa caalte namicha kana amala isaanii beeyta yoo namni suufa bareedaa uffatee bira dhaabbatee ni hinaafa amala duburaa qabaa beeyta ni hinaafa hin fedhu kana yoo namni mimma kaabinee isaa tana laale takkaa gara guddatti takkaa huddu guddatti wooma jajalloo takka ibmaddii dhaaba kakeeysaa bireetu isa Biraanuu Juulaa afaan hin garree uggii dhaabbatu kan dhaabbatamatti jeneraalaa hin fakkaatu ballubbuu hin filli qarshaa jaane akkana dhaabbatana jeneraalallee isaa biraa fakkaata akka dhaabbata wohuma gartee akkuma sammuu isaanii jiran sigale qaamnillee waan akkasiisanii bira dhaabbata takkalee uumaa baay'isawee waan inni itti areeni beeytaniis takkalee uumaa kana suufa dhiisii jeetiin kana daddabe suufa guyyaa abiyyi suufa uffate la sigale inni suufa uffate asbe Yale guyyaa abiyyi suufa uffate inni suufa uffate aboota kale taay yaa gurbaa taay namicha onni na afaani beeyda boodarra eenyu diina godhate takkaluma diina godhate takkaluma diina godhate saniifu ankaniin siinjuu yaa shimeexi jagaa footoon tee miliyoona tokko namicha caalte gaa an akka amantii tiyyattiin du'aayisii godha Rabbi rahmata siyaa godhu jechuudhaaf gaa amantii tokko walitti qabnu biyyoon sirraa salphattu sigale dhumatee gartee tokkootu maraataan keenya tokko hadirredhaa bulchusun seenaan barreeffadha jeeti kitaaba maarree gaafa kitaabni abiyyi deddeemu sani sigale gaafa kitaabni abiyyi deddeemu san seenaan barreeffadhaanii siye ay harargeen tun baruggii mirqaante maashaallah wallahi hadir keenya sanni beeytan seenaan barreeffadha jeekee idaamuu maddii fiige yaa bootuma dawwalisi bada wadalticha harre seenaa maal qabdaa miti ammaa booda kumirshaala sana achirratti arkuun gooftaa fi fiigale so nama akkasitti hinaafuu jechuu nama yoo ati seenaan barreeffadha jette harre seenaa maal qabda siinjuu nama yoo ati suufa uffatte amma oggii khaadiree tireen godhun garreessin khaadireedhaan bar Makina nama isinirraa bana marre nama isinirraa bana suufa uffatanii marre ifihoo qoloo uffatee jita ambiti suufa uffatee tetteeysi qoloo uffatee taa'u jira ifi barakka waan suufa kanaa ifumaasii bitin lakkaaba khaadiree jechuun nama hooggana biyyaa akka inni kabajaa qabu jechuu sigale dandeettiin gaayoo achi dhaqe yoo inni gooxirraa fideechi kaaye ani si fidee asisin kaaye marroo isin godhee jaabar sigale mee viidiyoo mana micha kana jala deemaa bar diraamaa addaa gartanii mee caluma jaajaluma deemaa ooma inni haasa makina nama isinirraa bana yesuuf maarre ifiifuu bar suufaan ifudheechi ta'a waan kana hunda akka waan ifiisii godhetti lakkaawa sigale saniifu yaa shimeexi jagaa rabbi si kaase dubbii jaawar dhugoomsite bar jaawar de isa jeesa abropa mo isa shimallis san way isarra wayye jeesi hin turreen bulle bar ammuma shimallis miliyoona takkaan caalchisani taabiyyi san footoo abiyyi miliyoona lama gurguraniiti dhaamsa qabdii beek wanti an akka anjamatti asitti himu jiraadhu malee dubbiin dhaamsa qabdii beekat suuraa gartee abiyyi miliyoona lama gurguraniiti suuraa shimallis sanoo suuraa shimallis bareeddullee taatee
kana jetta Shimallis kiyyal wanuma fi kabinetana filatuni be qabanna michisu ya bulis kana miliyoona 3 gartee maallaqa nama kennani account namarratti ergani ati miliyoona 3 biti isaanuma godha bar warruma miizee Shimallis kana godha bar abiyyo meeqan binabo miliyoona 5 kana michina mandi so amala saani be isa miliyoona 2 godha ayye miliyoona 2 bitani jechuisa so sanifu gaashimee keenya wa rahmatullahi gabiyyoon sirraa haa salphattu namicha uzuun amala isaa beeytu suuraa isaa gabbuuftee khaadirente sigale te ol baafte ambaayee yaadde waan sanirraa isin jaawara wanni jibbuuf jaawarin gartu diimaa biriidaa kanaa mi gurbaan uggii bira taa'u buskuta kanaa bira taa'a ugginni jabba baasu san hin fedhu lammaa magarsaa tun garre ana nyaatu lammichi qoqqeen tun baraka itti bireedduun tun birate akkana laalaan garre isin hin fedhu bar namuma isarra bireedu nama isarra uffatu nama huccuun irraa mul'atu akkuma saan fedhu akka dubraati dhalaan bar yoo dhalaan takka dabbarra qabaattee huccuun irraa toltish maarre mitirkisho intaluma tana kireedita halkan guutuu isin dalagaan isin taluma isarra bireedu tan namicha kana amalli isaa akkasi sigale hanga nama kana takka ajjeesee takka angorra ari'uutti fayyaan isaan jirtu sigale so saniifu Shimallis kiyya gaajarjaree footoo isarra tolfateeti footoo maal tolfataami footoon akka gurguramtu godhe anamma wanni shimee kiyyaadhaamu waan qabdu nyaadhu gaafa kaani beeytaa biyya teenya Saadaam Hussein dhufuu deemaa waan qabda nyaadhaa jedhanii namni horii hundu gurguree fixee Saadaam Hussein mooraan duwwa saniifu waan qabdu nyaadhu shimee kiyya laalla magaasii dhumatti amala isaanii beeyta na caalaa beeyta ifiifutti dhiyeenyaan siitu hojjechuu jira waan san gootaniifis hin beeynu gaa nuti namicha dhumachuu siyaasaan harkaa booroo bocolaa'u bushaa'u isaa harkisiisa sigale osoo lubbuun jiru noobeelii nageenya suuraan isaa miliyoona 2 bitamtee namicha noobeelii nageenyaa dhiisiiti Ameerikaa utakkaa dhufeen beene Shimallis sigale Ameerikaa utakkaa dhufeen beene suuraan isaa miliyoona 3 baasu sigale abiyyi kun siidu chech mirga kee falmachuu qabda sigale si noobeelii nageenyaa akkana si godhumo si noobeelii nageenyaa akkana si godhu yaaboo barga amma rabbaa dhaqeeti yaa rabbi kamu wallahi matti dawwalee rabba sigale inni ni hunda geenyeensa idduu tana Hassan Sheikh paarkii daawwachiisu jira beeku idduu tana Shimallis duwwaa waan kana godhe inni Hassan Sheikh paarkii daawwachiisu jira Shimallis duwwaa suuraa isaa gurgurate boo haadha nyaatti takkitti tanallee taatu baga caaltee argamte nagaan naa jiraadha baay'ee isin jaalata Sheekh Abbutaati baay'ee isin kabanya akkumaan isinin jee gartee tokkummaa keessan jabeessa nama gartee gandummaan isin qoodu amantiin isin qoodu maarree gartee irraa ifee gadda waa takka obboleeyyan kiyya waa takka wanni nuti dhabnee jimma harkatti takka hin jiru wanni Harargeen dhabdee jimma takka Arsiin takka Harargeen takka Wallaggi takka Walloo kutaaleen Oromiyaa guutuun mara keessa manatti namni dhumu jira manni diigamu jira gibiraan gidirsu jiran hidhaan sigale osoo seeratti dhiyeessine gabbaasanii rashanu jiran Oromoon gidiraan isii takka saniifu uummanni keenya wanni isin inju wanni isin dhaammaddu gartee gandummaa wal qoodu maarree wal qoodu dhaabaadha fulleeffannaan keenya eenyurratti sirnarratti abiyyi irratti jechuudha kana hadaraa isinitti haa ta'uun jaa tanuma sheer walii godha Sheekh Abbutaati